dhaamsa xiqqoo tokko obboleeyyan koo akkuma kiyya biyya ambaara jiraachaa jiraniif dhaamsa xiqqootiin qaba. Dhaamsa obbolummaa fi ammuma beekumsa kootirraa sheer gochuuf itiin barbaada jechuudha. Yeroo ammaa kana gaa obboleeyyan keenya biyya Arabaa keessatti argamaa jiran barreeffama garaagaraa barreessanii miidiyaa gubbaarratti maxxansuu eegalaniiti jiru jechuudha. Kun immoo wal jalaa baraatii dhufaatii deemu. Lubbuu isaanii maaliif baasu jechuudha. Lubbuun kan Waaqayyo uume Waaqayyoomatu baasa jechuudha. Har'a lubbuu kee kan balleessite mana Waaqayyo irree gaafa deemte gaafa lubbuun kee darbite achitti irree boqonnaa hin qabdu. Maaliif jennaan guyyaan kee osoo hin gahin ofii keetiif of ajjeeste waan ta'eef. Qabachuun daganne nagaa fi jaalalli Waaqayyoo alaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan koo amantaa birootaa taayyoyyaa ashamaa harka fuunee jirtu nagaa keessanii isiniin jecha arragaa akkuma viidiyoo itti aanu argitan kanatti jira. Maal qabattee dhufte yoo jettan immoo video kana laaluutii dandeessu. Video kana immoo yoo jaallattan warreen maskii fiqiriif maatii taatan like share gochuu hin dagatina. Warreen immoo maamila koo hin taane kottaa maamila kootti isiniin dabalamaan isiniin jedha. Video yeroodhaan darban immoo isiniif hin dabarsa. Kanaafuu nu jajjabeessaa nu wajjiniin turaan isiniin jedha. Hanga dhuma video keenyatti nu faana. Namoonni baay'een of ajjeesatii kan jiran shamarran keenya yeroo baay'ee waa'ee jaalalaan qabamanii nama jaallatanii dhabaniiti kan lubbuu isaanii baasaa jiran. Kanaafuu ani immoo akka kiyyaatti anillee shamara waanan ta'eef nama kamiyyuu jaalladhu hin amanin jechuudha. Dhibbaan dhibbatti kan amantu gaafa jireenya keessa galtee wajjin hin teesse malee jireenya biyya namaa keessa teessee inni achi taa'ee ataddoo kana teessee waan gootu hin qabdu jechuudha. Namoonni yeroo hammaa ati ofii keetiif of amanta malee namni amanamuun qaata afeetii jira. Kanaaf immoo isin immoo jaalallee keessa yookiin abbaan manaa keessa nurratti fuudhee akkasuma immoo jaalalleen koo nama biraan irratti fuudhe jettanii warreen lubbuu keessan irratti lubbuu keessan baasati jirtan maaliif lubbuu baastu? Kan deeme yaa deemu akkuma kan deeme ati wan nama gaarii taate taanaan ati nama kaayyoo fi karoora kara fuulduraa qabdu taanaan nama isaa olii argatta malee nama isaa gadii hin argattu. Namni maalidhaan wal caale yoo jettan namni yaada isaatiin ilaalcha isaatiin wal caale malee namni hundumtuu namummaa isaati jechuudha. Ati garuu akka kiyyaatti jechuudha akka yaada kiyyaatti abbaan barbaade hangam barbaade maaliif hin jaallanne hangam barbaade daa'ima maaliif hin irraan qabaanne dirqama daa'iman irraa qaba jedhee har'a yoo inni narratti fuudhe nama sanaaf lubbuu koo baasuu hin danda'u jechuudha. Maaf taanaan lubbuu Waaqayyoon ganama narratti uume waan ta'eef yoomillee of keessaa harka kootiin baasuu hin danda'u jechuudha. Maaliifuu taanaan irri yoo deeme dhiiratu dhufa. Kanaaf immoo maal yoo jettan isin lubbuu keessan kan nama dhiiratiif baaftan maal yoo jettan wal jalaa hin barattani arrakkoo sooshaal miidiyaan babal'ateetii jira. Ofii keetiif nama kaayyoo qabu daandii nagaa jedhiin isaanillee kan deemen illee daandii nagaa jedhiin boru guyyaa biraati waan ta'eef dukkanni kun immoo bari'ee abjuun kee immoo abjuun kara fuulduraa kee dhugoome ati immoo nama guddaa taatee bakka gaariitti gaafa argamte namni koottu si fuudhaa jedhee si jala kufee ka'u guuteetii jira jechuudha. Ati maal ta'uu qabda? Nama kaayyoo qabu ta'a. Qabaachuu qabda. Har'a garuu sooshaal miidiyaa kanarratti barreeffama garaagaraa barreessitanii gaafa maxxansitanii ani deemira jettan haadha keessan ishii ji'a 9 sin baattee akka hin taanetti isin guddiste ishiidha fi yaaddanii isin boqattan in argitan in dhageessan jechuudha. Argitan mucayyoo Dubaayitti duute jirtu kana keessa yeroo baay'ee kinoo hanga guyyaa har'aatti sooshaal miidiyaa irra tiktook irra namni hundumtuu ajandaa godhateenitii jira jechuudha. Maaliif taanaan osoo waa takkashii namni ajjeesee ofiin of ajjeeste akkamiin akka duutellee wanta hin beekamneef jechuudha. Wantoota akkanaarraa maaliif ofiin baraartan? Jireenyi koo itti fufa. Jireenyi dhala namaa ati yoo obsa qabaatte fi nama kaayyoo qabaatte bakka jireenyi kee kara fuulduraatti xankaarraa ta'uutii qabda, jabduu ta'uutii qabda. Maalinni ati dubartiidha jettee ani shamaraa waa tokko ofi gochuu hin qabu jettee maaliif gadaantummaatti of laalta? Atis ji'a 9tti dhalatte inni dhiira ta'es ji'a 9tti dhalate jechuudha. Garaagarummaa tasumaayyuu garaagarummaa qaama saalatii yoo ta'e malee wanti garaagarummaa dhiirarraa adda si baasuu hin qabu. Anis dhiiraa maal gadiin jira sammuu inni qabuun qaba waan ta'eef anilleen akka isaatti dalaguutiin qaba jettee jabaattee hojjechuutii qabda malee yaada hin taane abbaan barbaade kara barbaade adeemu filannaa nu deeme miti daandii gaarii jedhiitii biraa deemu ati immoo carraa kara fuulduraatti immoo carraa ta'e qabda. Jireenyi biyya namaa immoo hundi isaatuu namaaf guuttee miti. Hundumtuu kan miidiyaa kanarratti fuula gammachuu
gammachuudhaan as ba'u hundumtuu gammadaa ta'uu miti. Garuu gadda kee of keessatti qabattee fuula gammadaadhaan miidiyaa irratti baatee gaafa kolfituu fi gaafa taphattu namni waanuma jireenyi lafa kanaa sitti mijatee qabattee burraaqxutti fakkaata. Garuu gubaa isa keessa keetii namni qormaata dhabe hin jiru jechuudha. Yeroo ammaa kana Araboonni illee akka duraaniiti miti. Araboonni duraan namaaf mararsiifatu yoo si dhukkubi maal taate jedhanii si yaalfatu. Isaan ammaa garuu biyyootuma kamuyyuu haa ta'u cakkaanyii ta'aniirra baay'ee garaan isaanii baay'ee gara jabummaa guddaa qabaataniiti jiru. Isin immoo as keessatti obsa qabaachuu qabdu. Kaayyoodhaaf manaa baatan erga ta'e idda kaayyoo sana immoo galmaan gaachuudhaaf manaa baatanii jireenya isa har'a dukkanaa'u isa har'a rakkattan isa har'a cannaqamtan kana dhiistanii isa gara fuulduraa imala keessan gara fuulduraa har'a yoo mana namaa keessatti akkanatti dhiphadhe borummoo firii gaariin argamsiisa jettee ofii keetiif ijjannoo ofitti godhuu qabda malee lubbuu kee biyya namaa keessatti baasuutii hin qabdu jechuudha. Maaliif taanaan osuma waan barbaade dhufe otuma waan barbaade ta'e ani lubbuu koo yoo namni na keessaa baase malee yoo waan na keessaa baase malee ani harka kootiin lubbuu koo cirraashuma of keessaa hin baasu jechuudha. Qormaanni kamiyyuu haa baay'atu. Garuu waaqayyo koo galateeffataa nan jiraadha jechuudha. Anis nama waan na ta'eef innis nama waan na ta'eef ani ilma dhiiratiif jedhee lubbuu koo hin baasu. Borukoo guyyaa biraati eenyuuf jedheetan lubbuu koo baasa. Ani lubbuu koo baasee inni miila walirra keewwate jireenya isaa galmeen geessa. Anis eenyumaa gadi miti. Yeroo baay'ee nuti ofii keenyaaf yoo jaalannees dhabne yoo hirimnees abbaan manaa keenya nurraa deeme yeroo baay'ee ni kufu ijoolleen jechuudha. Maaliif kuftaa? Borukoo kasi kaasu ni jira waan na ta'eef waaqayyo keetiin laphee qulqulluu ani waantan jedhu shamarran keenya yeroo baay'ee ilma dhiiratti cubbuu hin oolina. Ilma dhiiratti cubbuu hin oolina garuu inni isinitti haa oolu. Inni cubbuu hangam barbaade isinirratti haa dalagu isin garuu irratti hin dalagina. Kanaafuu kaayyoon keessan irree karoora keessan kara fuulduraarree ifaa ta'uutii qaba jechuudha. Maaliif taanaan sooshaal miidiyaa kana yeroo hundumaa in argaatii ooltu guyyaa guyyaadhaan obboleewwan keenya lubbuu isaanii dabarsaa. Guyyaa guyyaadhaan akka hin taanetti dhumaatii deemu. Dhumanillee maatiin isaanii yoo abbaan isaanii yoo haati isaanii yoo obboleewwan isaa haati sun akkamitti yeroo hundakkoo akka ala laaltetti. Akka alaalteet akka isin laalteet ilmoon koo naa dhufti jettee hanga hiriyoonni ishii kara biyya isaaniitti galanii maatii isaanii faana bashannanan wayyoo ilmoon koollee akkama isaanii kana meena faana bashannanti na jalaa baddalamte malee jettee yeroo hunda hanga guyyaa boqottu sanatti inuma ilmoo ishii yaadatti jechuudha. Cikkaanee akkamitti kan lubbuu keessan irratti murtoo laattan yoomiyyuu shamarran akkas gootan hangam barbaade qormaanni biyya lafaatu isinitti baay'atu qormaata biyya lafaati jettanii lubbuu keessan harka keessaniin hin baasina. Mana waaqayyo yoo deemtan irree akkasuma gubachaatii jiraatti jechuudha. Lubbuu ofii of keessaa baasuun gubaa hangam akka qabu ni beektu waan ta'eef. Kanaaf egaa maarree ati eenyudhaa gadi? Ani eenyudhaa gadi? Har'a yoo kufe moo namni kamuu namni hin kufne jiru koo. Ati hin kufne taanan har'a hin kufne taanan jireenya kee kara fuulduraarree jiraachuu hin beektu jechuudha. Akkamiin akka jiraatan illee hin beektu. Maaliif taanan kufanii ka'uun waanuma jiru jechuudha. Kufanii achitti hafuun garuu dadhabbuma abbaati malee namni dachee kanarraa hin kufne hin jiru jechuudha. Ni kufta ni kaata. Jireenyi yoo taate immoo chaalenjoota garaagaraati qaba. Chaalenjii sana keessatti immoo ofii keetiif cimtee ani eenyu jettee of jabeessuutii qabda malee gaafuma qormaanni xiqqoo sitti dhufte kuftee achumaan hafta taanan kuni bu'aa hin qabu jechuudha. Ofii keetiif of jabeessuutii qabda. Ani eenyudha boru eenyu har'a borummoo guyyaa biraati. Jireenya kee immoo jijjiirrachuu kan danda'u abbaadha malee nama biroo miti. Ati ofii keetiif of jabeessite amantummaa sammuu kee keessatti qabaatte taanan namni kamuyyuu bakka yaadde sana inuma geessa jechuudha. Ani bakka yaadde sana bakka namni itti na yaade otoo hin taane bakka ofii kiyyaaf kaayyoof karoora koo waaqayyo kootiin kadhachaa bakka namni naan jedhe bakka namni itti na eege osoo hin taane bakka sammuun koo itti na yaade ga'uutiin barbaada jechuudha. Kara fuulduraallee qormaanni kamiyyuu na qunnamu guyyaa gaafa tokko lubbuu kootti garaa muree hin beeku. Har'a gaafa fuula gammadaa akkasiin namoota baay'ee argitan waanuma keessi isaanii gammachuu qabaatee wanti hundumtuu guuteef hin seenaa. Hundi keenya iyyuu gaafa miidiyaatti baan fuula gaariidhaan fuula gammachuudhaan miidiyaatti baana malee qormaanni mana madaamii keessatti kan dhabame rakkinni mana madaamii keessatti kan dhabame hin jiru. Haadha kee miti abbaa kee miti yeroo dhufte waan na ta'eef waan hundumaa gaduma liqimsiteetti ilaala akka osuma hadhaa'uun isa boru mi'aa sana argachuuf har'a immoo gadi liqimsitee akka hin taanetti kan eenyu jechaatii jirtu. Ana kan na dubbise obboleettii keenya tokko yeroo darbe TikTok irraa akkasii funyoo ofitti dhaatte jechuudha ni boossi jechuudha.
kun immoo ofii ishiitiif harka ishiitiin of ajjeesatii jirti. Barsiifata ta'eeraa jira. Ijoollee shamarran keenya kun isumarratti ilaaltee lubbuu ishii balleessatii jirti. Kun immoo ta'uutii hin qabu dhaabbachuutii qaba. Eenyuuf jettee of ajjeesta? Boru kun guyyaan kan biraati. Har'a borummoo ni jijjiirama waan ta'eef ofii keetiif kan jijjiirtu kan sammuu qabdu yoo jabaatte hojjettee. Yoo jabaattee hojjettee qormaata si qonnamu sana hundumaa fayyaa taatee waaqayyo keetiin galateeffachaa utuma sitti hadhaa'u liqimsitee ni darbita guyyaan darbu sun hin oolu jechuudha. Har'a kanin bakka kan akkasiin dhaabbadhee isinitti haasa'u qormaata tokkollee argee hin beeku jechuu miti. Anis qormaata hedduu argee waan hin jiruuf jechuudha. Maal tasiin nagee cimina kootii fi kaayyoo mana kootiif kaayyoo biyya koo abbaa koo haadha koo maatii koo gatee ba'e waan hin beekuuf waan hundumaa immoo utuma sitti hadhaa'u liqimsaatii jechuudha. Ati kan hin dandeenye taanan jireenya kee kara fuulduraallee mana godhattullee jireenya adeemsisuu hin dandeessu. Jireenyi namni jireenya yoo jiraate namni yoo qormaata keessa darbe kan jireenya gaarii jiraate jireenyi qormaata hin qabne cirraashumaayyuu mi'aa'uu hin danda'u jechuudha. Qormaata hin argine taanan akkaataa jirurree akkaataa itti jiraatan irree borree yoo maatii godhatte mana godhatte akkaataa daa'imman keetii itti guddistu hin beektu jechuudha. Jireenya keessatti immoo qormaata arguun gammachuu guddaadha. Anaaf akka kootitti akka namaatti hin beeku. Akka kootti qormaatan jireenya koo kana keessatti dabarse hedduun itti gammada. Maaliif na qorte hin jedhu. Waaqayyoon immoo nama jaallatu qora malee nama jibbuun qoru. Yoo qormaata sana darbise immoo bor guyyaa biraati waan ta'eef har'a guyyaa gammachuu dhabdurree boru guyyaa gammachuu arguutii dandeessa. Imalli kee yoomiyyuu kara fuulduraa ta'uutii qaba. Yaadni kee kara fuulduraa isa har'a yaalaaltu isa wantoonni hunduu dhufanii abdii sitti kutan osoo hin taane boroo imalli koo maalidha jettee imaluutii qabda kara fuulduraatti. Qormaanni kamuyyuu sitti haa baay'atu. Kufuutii hin qabdu. Namni kamiyyuu namni kufee as hin qaqqabne waan hin jirreef jechuudha. Namni qormaata argee hin jiru. Kanaaf yeroo fuula miidiyaa kanarratti baanee akkasii fuula gammachuu ibsinu namoonni hundumtuu rakkoo hin qabu. Ijoolleen biyya Arabaa keessa jiran shamarran biyya mana madaamii keessa hojjetan hundumtuu gammadoodha otoo hin taane akkasuma guyyaa fi galgala otoo bo'anu kara miidiyaa kanaatti immoo sammuu isaanii boqochiisuuf fuula ifaatiin as ba'u malee namni kamiyyuu biyya namaa keessatti ilaala dhiisati. Mee biyyuma keenya biyyuma Itoophiyaa keessatti namni gammachuu qabu hangamtu jirame lakkoofsadha jechuudha. Kanaaf immoo biyya namaa keessatti edda baanee ofii keenyaaf jabaannee wantoota nu dhufan hundumaa amiin jennee fudhachuutii qabna jechuudha. Lubbuu keenyatti garaa muruutii qabna. Eenyuuf jennee ani ko har'a yoon jiraadhe boru imala daandiidhaan ga'uutii hin danda'a. Har'a eenyudhaaf jedhetammoo abbaan barbaade haa ta'u. Abbaan barbaade jaalallee koo ta'e abbaan manaa qabaadhetu abbaa daa'ima kooti maan ta'e nama biraa yoo narratti fuudhe dantaa koon qabu dhiisetu man biraa deema jireenya gaariin jedhaan maaliif taanaan isaaf jedhee cirraashuma lubbuu koo hin baasu maaliif hin baasa koo boru koo guyyaa biraati biddeena bareedatu naaf dhufuu danda'a anis miine erga anis miine inni na dhiisee haa deemu dantaa koo miti garuu ati nama kaayyoo qabaachuu taate yoomiyyuu taanaan maaliif akka gadaantummaatti of laallanuti. Yeroo baay'ee kan akkasiin akka dhiironni caammadhaan nurra deeman caammaa soolii hin qabne kan nurra deeman ofii keenya fuula itti kennine kostor jechuu dinnee fuula itti kennine jireenya keenya irratti kan qabatan namoota baay'eetu jiru jechuudha. Yeroo sana immoo ofii keetiif jalqaba kuftee jala ka'uu osoo hin taane jalqabuma kostor gaafa itti jette amala kirri baraati deema. Sinilleen amara walii wal baraati deema. Maal akka jaallattuu fi maal akka jibbiturri yeroo sana baraati deema. Akkuma itti galteen kuftee jala kaate taanaan inni akka haadha manaasaa otoo hin taane akka sarraatanyaa isaatti ilaala jechuudha. Kana gochuu kan danda'u jireenya mijeeffachuu kan danda'u abbaa manaa kan qabachuu danda'u haadha manaa sana malee namni biroo namaa qabuutii hin danda'u. Yoommoo sin dhiisee deeme lubbuu keessatti garaa kutuudhaan osoo hin taane daandii nagaa jettee atis jireenya kee ni eegalta. Jireenyi immoo kara fuulduraati. Jireenyi koo inni karuma fuulduraati indee lamaa biyyee ነው ህይወት የሚያጠፋው ለወንድ ብዬ ወንድ ከም ሄደ ወንድ ይመጣል። እኔ ግን መልካም መሆን እንፈልጋለሁ እንጂ ለሌላ ነገር አይደለም። ለምንድን ነው ፈተና የበዛበት ህይወት ይጣፍጣል፣ ፈተና የሌለበት ህይወት አይጣፍጥም። ስለዛ እህቶቼ ለምንድን ነው ራሳቸውን የምታጠፉት በራሳቸው? ዛሬ እኮ ዛሬ ነው፣ ነገ ደግሞ ሌላ ቀን ነው። ህይወት ይቀይራል። ህይወት ደግሞ ሁሉም ነገር ቤትም የትም አገር ሆነሽ ብትቸገሪም ባትቸገሪም ህይወት ናት።
ዛሬ ሌላ ቀን ዛሬ ነው፣ ነገ ሌላ ቀን ነው። ህይወት ይቀየራል። ዛሬ ከተቸገርሽ ነገ ደግሞ ደህና ነገር ለውጥ ታገኛለሽ። ስለዛ ለምንድን ነው ህይወትሽ የምታጠፊው ታዲያ? እኔ እግዚአብሔር ምለው እኔ ህይወትን አላጠፋም። የፈለገ አይጥፋ እንጂ ህይወትን አላጠፋም። ለምንድን ነው? ለነገ ህይወቴ ነው እንጂ ለዛሬ አይደለም። ዛሬ ፈተና ቢበዛብኝም ነገ ሌላ ቀን ነው። ህይወቴ ተቀይሮ ደህና ነገር የተሻለ ህይወት መኖር እችላለሁ። ስለዛ ጠንካራ መሆን ማን እኛ ላይ ነው የምንጠብቀው? ለማ ብለን ነው ህይወታችን የምናጠፋው? ስለዛ የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል።